Manni Oromoolleen numaa beeke kabiraatii miti. Yoo nuti Oromoon kallattiin dhimmi kun ilaallatu warri keessa waan kanaa beeku ka irraa saamame kun dubbanne Oromoon bal'aa waan san quba qabaatee qabeenyuma keenya saamanii qabeenyuma keenyaan uummata keenya amma yeroo ammaa kana ajjeesaan jirani. Oromoo balleessuu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha jalqaba irratti. Uummata keenya qawwee irraa hiikanii hidhannoo isaa irraa hiikanii daangaa isaa irraati akka buqqa'u akka Ormi buqqisu godhaa jira jarri kuni. Yoo yaarka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan bira gahan qabannee isiniif dhihannee jirra. Odeeffannoo keenya keessa waraana mootummaa Itoophiyaa irraa waraanni hedduun booji'amu akkasuma meeshaaleen gurguddoon hedduun booji'amuun dhagahame. Guutuu odeeffannoo kana qabannee isiniif dhihannee jirra. Walitti bu'iinsa waraana mootummaa Somaaleetii fi uummata Oromoo gidduutti kaleessa dhaabatee ture hadha kallattii torbaan waraanni eegaluu jiraattonni dubbatan. Jiraattonni aanaa madda walaabuu mootummaan federaalaa waraana Somaaleetiif deeggarsa godhaara jechuudhaan komii kaasanii jiru. Guutuu odeeffannoo kanas qabannee isiniif dhihannee jirra. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kun hangafoota oduu keenyaati. Oduu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhihannee jirra. Gara odeeffannoo keenya bal'inaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Lolli madda walaabuu irratti hidhattoota naannoo Somaaleetiin baname guyyaa kaleessa gidduu lixiinsa raayyaa ittisa biyyaatiin dhaabbatee turus har'a ganama kallattii torbaa oliin jalqabu jiraattonni himanii jiru. Kaleessa gurraandhala torba bara 2025 raayyaan ittisa biyyaa gidduu seenuun waraanni hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee uummata Oromoo irratti bante dhaabsisuus waraanni meeshaalee gurguddoon deeggarame hidhattoota naannoo Somaaleetiin har'a ganama irraa jalqabuun uummata Oromoo aanaa madda walaabuu irratti banamu jiraattonni himanii jiru. Hidhattoonni mootummaa naannoo Somaaleetiin achiifaman uummata Oromoo irratti bobbaafaman kallattii akka laga Fardoom, Dirree Luuccaa, Maddallee, Saaraa, Hara Buttoonii fi Mul'ii Bal'oo waraana bantee adeemsaa jirti jedhan jiraattonni. Lolli karaa maddeetiin jiru ammoo yeroof dhukaasni akkuma dhaabatetti jira jedhan. Hidhattoonni Somaalee lola hadha adeemsaa jiraniin kan meeshaalee gurguddoo hidhatan ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa yeroo tokko tokko akka araaraatti dhufee haaseenu malee waraana mootummaa Somaalee kanaaf deeggarsi guddaan mootummaa federaalaa irraa kennamaaf jedhan jiraattonni madda walaabuu. Manni Oromoolleen numaa beeke kabiraatii miti. Yoo nuti Oromoon kallattiin dhimmi kun ilaallatu warri keessa waan kanaa beeku ka irraa saamame kun dubbanne Oromoon bal'aa waan san quba qabaatee qeenaa qalbiin wal faana dhaabbatee waan gochuu qabullee gochuu danda'a jechuudha. Sunumtu ammoo kallattiin hundaanuu karaan cufaadha. Oromoon ammatti bakkuma jirutti ufumaa walii birmatee maal jedhee dinagdeedha yoo ta'e malee lafarratti bifa Oromoo pirotestiisan yoo ta'e malee takka haga dhalannee uumamni lafa tanarra jirru Oromoo wal bira dhaabbatee waa godhu argaa hin jirru jechuu barbaadeeti. Kanaaf mee qabeenyuma keenya saamanii qabeenyuma keenyaan uummata keenya amma yeroo ammaa kana ajjeesaan jirani. Fakkeenyaaf amma waan coraa namaa suukanneessa maqaa buusaa gonofaa jedhu saniin qamadii gindiir irraa bahe kama warri koomishiniin naannoo gindiir maxxansu kuni warri dhimma misoomaa maal kuni keessa jirtu sun maxxansuun argaa turtanii jechuu torban kana. So wama santu uummata keenya ajjeesisaa jira miti. Ijji laaltee fagootti waan agarre tamu taanuuf keessaa baasanii dha Oromoonni. Wanni Oromoo irratti deemaa jiru Oromoo balleessuu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha jalqaba irratti. Oromoo karaa isaan ittiin balleessanillee sabaaf sablammiidhaan wal dhabsiisuun biyya keessaa ammoo mootummaan afoo dhaabbatee sabni biraa gartee waraana naannawaa isaatiin dabalamee uummata keenya akka miidhu uummata keenya qawwee irraa hiikanii hidhannoo isaa irraa hiikanii daangaa isaa irraati akka buqqa'u akka Ormi buqqisu godhaa jira jarri kuni. Amma Somaaleen Harargee tana hanga Awaashitti kenna jechaa turan yeroo abdiillee sanuu jechuudha. Hanga Awaashitti lafa jimaa qabu, lafa daldala qabu, lafa waa baasu hunda kenna jedha Somaaleen. Gara Baaleetiin yoo deemtanii ettana gadalloo mannaatti kiyya jedha Somaaleen. Oromoon akkan sochoon hidhannoo isaa irraa hiikaniif. Waraanni naannoo Somaalee amma Oromoo kan lolaa jiru saba Somaalee osoo hin ta'in waraana naannoo Somaaleeti. Hawaasa isaaniitiif hawaasa keenya dhiiban lafa keenya irratti qe'ee keenya irratti dhufanii. Kana kan hojjechiisu kana kan dalagsiisu mootummaa Dr. Abiyyiiti. Waan ilmi Oromoodhaa waggaa meeqa waggaa 10 dalage maqaa haaromsa magaalaatiin nu jalaa nyaatanii qullatti nu hambisanii. Qe'ee keenya illee amma madda walaabuu
Reera naannoo saannatee akkasuma immoo gara aanaa diishoo kanallee yoo dhuftanii jettan ganda Goojjira akkuma jirutti akkasuma ganda Orasoobaa geessirraa haga Angaarfatti galutti qalama diimaadhaan dhayanii lafti kan mootummaati paarkii jedhaniiru. Amaarri silaa Amaara. Afaaris nu cabsuun isaa waan nafni. Uummanni Oromoo kun buqqa'u jira, dhumu jira. Ofirraati haa falmannu. Amma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf wanta na aarsu keessaa hawaasni akka Oromoo kutaa 11tti namni hanga Baaleetii fi hanga gartee Harargeedhaaf bilisiginnaa ta'ee dhummatee jiru. Feetu bilisiginnaa taata feetu isaa sagaddas hin dhiisu namtichi. Oromoo taanee dhugaa Oromoo dhugaa san taane eega namichi Somaalee sun as dhufe maaltu uumame jennee ibdura keenya sammuu keenya deebisnee gallaaluu nu barbaachisaa. Wanni sun Somaaltichi dhufnaan guyyaa 10 teenya 15 osoo hin taa'initti warra Somaaliyaa keessa jira buqqisuu eegalan itti aansee Isa kaasee Isaaf dhufanii waan san dhaaban sadeesaa Keeniyaa deemee baacaa dabaleetiin maal jedhee warra gartee ichi keessa jiru qabeenya Keeniyaa keessa jiru soso'aa akkana jedhanii waraana Keeniyaadhaa adda Oromoo rakkaase. Yaa Oromoo namichi kun nu balleessuu deemamu sadumatti naani Oromoo rajee biyyaan jaarajee akijiba takka tan addaan nu baafachuu nu barbaachisaa. Lamada manguddoo gartee humaan beeyne waan xiqqoo takkatti kennee jimaa dura bitee itti kennee teessisee namicha bulchaa Dirreedhaa san kaasee fayyaa'ee baandiraa Somaaliyaatiif Jibuutiitii Hargeysaatii fudhanii dhagaa dhaabuun suni gurguramtanii beekaa jechuudha moo maal jechuu isaati. Lamadaas deebi warra keenya kama dubara keenya yookaan shamarran keenya babbareedaa biyya kana keessa jiru tokko fayyaamee arraba illee nu ida'an tanaas ni dhageenya. Arraba gartee uummata maaliif afaanuma iyyaa ooltan malee abiyyuun nu bulcha abiyyiin keenya abiyyuun maarriyaan abiyyuun osoo keenya ta'e Shimallis ergee hawwataa dhagee xiqqaa ajjeefne gurguddaa hidha guurre jedhanii dubbata. Suma saba Oromoo sirrii sossoofte qabeenya keenya oguu laallee hoo qabeenya ilmaan Oromoo laallee hoo. Uummanni keenya Oromoon rafutu Oromoon hirriba dammaquu dhabutu hagardhaatitti lafa Oromoo tana akka isiin diinanillee weeraramtu daangaa Oromiyaatirraan akka isiin weeraramtullee godhee Oromoon nama isaaf ta'uun buluu dhabu Oromoon tokko ta'uu dhabutu hagardhaatitti daangaan Oromiyaa keessaa illee lafti Baaleetii fi garri Harargee kun Sumaalee tanaan cicciramtee Oppodiyoon ummata Oromoo weerarsiisaa jirti. Lafa seenaa ummata seenaan beeyne Oppodiyoon tuni osoo xiqqollee ta'u xiqqoomaa keessatti argamanii rakkoo lafa sanii lafa akkasii sana sila seera eeysisti turte. Haa ta'u wanni godhamu jiru Oromoon karaa hundaan ofitti amanee ofii isaatiif ka'ee of qopheessuu danda'uu qaba. Tokkummaadhaan lafa isaa kutaa hundaan saamamtu ta gandaa fi akka jarri gandaa fi kanaan addaan nu hirtu kana dhiisee kana jalaaf gurra kennuu dhiisee tokkummaadhaan ka'ee lafa isaa daangaa isaa eeggachuu danda'uu qaba. Akka amma lafa tokko fakkeenyaaf lafti madda walaabuu tun gaafa jedhamu kutaa tokko qofatti ilaalanii miti. Akka warra wannaa kanatti ilmaan sikkoo mandoo qofatti yookaan immoo warra Baalee kana qofatti ilaalanii miti wanni sun. Lafti sun lafa Oromoota kutaa 11ti. Institution wannaan jiru hundi isii dhaabbanni wannoon sila Oromoon qabdu hundi isii sila ibsa wayii baaftee waan sana irratti waa jechuu danda'uu qabdi. Ganaa Oromoon akka sabaatitti kana caala wanni hafen jiru kana caalatti ganaa Oromoon xiqqaata. Waan kana akka sabaatitti Oromoon ka'ee of qopheessuu danda'uu qaba. Sagalee takkaan waa dubbachuu danda'uu qaba. Hidhachuullee taanaan hidhachuu danda'uu qaba. Wal hidhachiisuu danda'uu qaba. Karaa kanaan yoo ta'e malee Oromoon daangaa isaa eeggachuu hin danda'u. Amma akka Oromoo wal fuula raranii kaan kutaan arrabsa kaan kutaa kaan walitti kakaasanii yoo Wallagga dhaqan kutaa biraa arrabsanii yoo Arsii dhaqan Baalee arrabsiisanii yookaan immoo Harargee qalbii Oromoo guutuu hatanii akka Oromoon kun waliin rifanne akka Oromoon kun rakkoo isarra deemtu kana hunda quban qabnetti waliif hin rifannetti waliif hin naanetti
Oromoo tana duuda walitti galchanii jira waan taateef waan kana keessaa bahuu danda'uudha qaba. Oromoo waan kana injifatee harkaa bahuu danda'uudha qaba. Yoo kana hin ta'in salphina biraatti Oromootti as deemaa jira. Salphina Oromootti as deemaa jiru kana dafee Oromoo yoo ittiin kaane taate waan numatti dhufuuf deemu kana itti gaafatama namni fudhachuu danda'u hin jiru waan taateefi waan kana gaa hundi keenya warri miidiyaa irra jirrulleen ammatti rakkoon Oromoo harkaa qabdu dhimma madda walaabuu kana jabeessee kutaan Oromoo hundi warri waa dubbachuu danda'u hundi miidiyaa namni warri qabu hundi waan kana irratti dubbatee waan kana haga tokkollee ta'u dhageettillee taatu akka argatu hawaasa sammaddii akka dhaabatu gochuun dirqama hunda keenyaan natti fakkaata. Gatiin xaa'oo bara dabree 2,600 kan ture barana dachaa 3 dabaluun 8,400 ta'ee jira jedhe xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed. Qaala'insi gatii kun hanqina xaa'oo irraa akka ta'e Jawaar Mohaammed dubbatee jira. Xaa'oo waggoota 2 oliif guyyaan irra dabreen kan gatamuu qabu fidanii qonnaan bulaaf raabsaa jiru jedhe Jawaar Mohaammed. Gocha kana kan raawwataa jiru tuuta hattoota maqaa mootummaa daheeffatee biyyaa fi uummata saamaa jiru jechuudhaan gara fuula feesbuukii isaa irratti Jawaar Mohaammed barreessee jira. Poolisiin Keeniyaa yakkamtoota kutaalee kaawuntii Masraabeetii fi Ozollaa keessatti argaman hundee irraa buqqisuuf hojii jalqabuu isaa gabaasni nu dhaqqabee jira. Maqaan waraana bilisummaa Oromoos duula kana keessatti ibsamee jira. Dhimma tarkaanfii waraanni Keenyaa fudhatu kanaan wal qabsiisee addi bilisummaa Oromoo qabxiilee 5 wal duraa duubaan kaahee jira. Tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo abbaa biyyummaa fi tokkummaa Keenyaa guutumaan guututti ni kabaja. Humna ajaja kibba Keenyaa parsantaa 95 ol Keenyaa irraa fagaatee kibba Oromiyaa keessatti kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo haa ta'u iyyuu malee parsantaa 5 immoo naannoo daangaa Keenyaatti dhihaatu buufatee jira. Hojiin nuti naannolee kana keessatti goonu abbaa biyyummaa Keenyaa ilaalcha keessa galchuudhaani. Waraanni bilisummaa Oromoo nageenyaa fi tasgabbii hawaasa Booranaa fi obboleewwan Keenyaa biroof qotannoo cimaa qaba. Gochaa yakka hundarraa nageenya isaanii kan booressu miti. Yoo barbaachisaa ta'e daangaa waliin qabnu irratti qaamolee yakka raawwatan dhaabamsiisuuf tattaaffii taasifamu keessatti aangawoota Keenyaa waliin tumsa goonee tarkaanfii fudhachuu fedhii guddaa qabna. Yakkamtoota biyyoota ollaa daangaa gama lamaanii daldala qorichaa sammuu namaa adoochuu namaa fi sibiilota gatii guddaa qaban irratti bobba'uu jiraachuu guutumaan guututti quba qabna. Hojiiwwan seeraan alaa kun kan hundeeffamanii fi itti fufiinsaan miseensota waraana mootummaa Itoophiyaa RIP fi tajaajila basaasaa mootummaa sadarkaa olaanaa kanneen karaa baankii seera qabeessaa ta'etti fayyadamuun sochii isaanii mijeessuudhaan akka carraa miseensa waraana bilisummaa Oromoo kamiyyuu RIP fi basaasaa mootummaa Itoophiyaa yakka kana keessa harka qaban kan gargaaran tumsaan yookaan karaa kamiinuu itti hirmaatan yoo argame dhimmicha furuu keessatti tarkaanfii fudhachuuf qophiidha jedhan. Afur poolisiin Keenyaa aangawoota Itoophiyaatiin akka hin dogongorre gaafanna. Kanneen yakka kanaaf gurmaa'e keessatti hirmaannaa kan qaban ofii isaanii irraa xiyyeeffannaa dabarsuu barbaadan irraa of eeggannoo akka godhu irra deebiidhaan ammas ni gaafanna. Sirni Itoophiyaa duula ololaa rakashaa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuu hordofuun seeneffama qorannoo yakkamtoota dhugaa kanneen sirna Itoophiyaa mataa isaanii keessa jiraatan of irraa maqsuuf yaalaa jiran bakka yakkamtoota qabatamaa hin jirre keessatti yakkamtoota barbaaduun yakkamtoota dhugaa kan impaayera Itoophiyaa keessa jiraniif haguuggii kennuu irraa darbee bu'aa kamiyyuu fiduuf hin gargaaru jedhe addi bilisummaa Oromoo. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsaa fi mormii guutummaa biyyattiin isa mudateen furachuuf biyyoota ollaa lola keessatti harkisuun beekama. Keeniyaan dhimma biyya keessoo Itoophiyaa keessatti imaammata hin babbaasne qabaachaa turte dinqisiisa. Aangawoonni Keeniyaa goomsaa sirna guutuutiin akka hin dogongorre hubachiisna. Keeniyaan aadaa hariiroo madaalawaa fi ijaarsa qaamota hundaa waliin itti fuftee nagaa fi tasgabbii naannicha akka jajjabeessitus ni gaafanna jechuudhaan addi bilisummaa Oromoo dhimma opereeshinii irratti ibsa baasee jira. Muummichi ministeeraa dabalatee pirezidaantiin biyyattii lafa daawwiidhaaf itti deddeebi'an Gondar keessatti sababa waraanaatiin barattoonni 70,000 ol ta'an akkasuma manneen barnootaa 7,000 ol cufamuu dhagahame. Muummichi ministeeraa waraanni faannoo hedduun harka kennatanii jiru biyyattiin tasgabbooftee jirti jechuudhaan gama miidiyaa biyyattiitiin yoo dubbatan ni dhagahama. Jeeneraalli raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Gondaritti ramadamee jiru garuu uummanni keenyas dhumaa jira nutis dhumaa jirra jechuudhaan yoo dubbatan ni dhagahama. Guyyuma kaleessaa Gondar bakka Dabra jedhamutti waraanni turuu waraana saniinis namoonni hedduun du'uun Itiyooforum gabaasee jira. Akka Itiyooforum ibsetti waraana guyyaa kaleessaa tureen waraana mootummaa fi meeshaaleen waraanaa gurguddoon waraana faannootiin booji'amuu ibsee jira. Itti dabaluudhaanis jeneraal raayyaa ittisa biyyaa Gondar ramadamee jiru akkas jechuudhaan dubbate. Nutis dhumaa jirra uummanni keenyas dhumaa jira. Meeshaaleen gurguddoonis nurraa booji'amanii jiru. Yoo dafee furmaanni hin dhufne ta'e biyyattiin rakkoo
guddaa keessa seenti jechuudhaan dubbate. Osoo sababa waraana biyyattiin kufaa jirtu muummichi ministeera biyya nagaa qabdi jechuudhaan dubbachuun isaanii akka biyyattiin kijibaan bultu mul'isa jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa hedduun dubbataa jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan gulamni jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.